Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahimad ayyaana tsooma hiikaa sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bara 2017 nagaan geessan jechuudhaan naaman. Ayyaanni yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ayyaana wareegamaa cichoominaa fi abdiitiis jedhan. Kan miidhee addunyaadhaa kan wareegame Kiristoosi. Kan badii raawwatee dhala namaatii kan hirphe ammoo Kiristoosi. Abbaan idaa namaa kan kaffale Kiristoos jechuudhaan ibsan ergaa isaaniitiin. Du'uun Kiristoos tokko fayyuuf tokko ammoo barnootaa fi hedduuf jecha wareegamni yoo kaffalamne hedduu oolchuun hin danda'amus jedhan. Biyya ummataaf lammii fayyisuun yoo barbaadame wareegama kaffaluutu barbaachisaa jedhan. Kiristoos jechaan qofa osoo hin taane fannoorra ooluudhaan jaalala gochaan argisiises jedhan. Ofumaa araarasaa araaramaa fi wareegamaa ta'e. Har'a namni Itoophiyaa jaallatu kamiyyuu wareegamuuf qophii ta'uu qabas jedhan. Wareegama biroon imaluu namoonni oriitii godhanii jiru. Hoolota kumaa fi re'oota kuma wareeganii turan garuu hin taane biyya baraaruu kan danda'amu wareegama birootiin miti of wareegamuun malee jedhan. Humna yeroof beekumsa ofiif malee kabajaaf anummaa wareeguudha. Biyya baraaruuf garaa qajeeltummaa araaraaf marii fannoo irratti of wareeguun barbaachisaadha jedhan. Fannoon gederaadhaa arraba garafamuudhaa salphina. Yoo mariif araaraaf of qopheessine hedduurraa arraba abaarsa gederaaf rakkoosu eegama. Kan nu baasu garuu Litoosxirirraa haga Qaraaniyootti fannoo Itoophiyaa baachuudha jedhan. Fayyina Itoophiyaaf jecha fannoo baachuu qabna. Fayyinni cichoomina booda kan argamudha. Fannoo fuulduratti murtoo jumlaatu jira. Abaarsatu jira. Garafamuutu jira. Dararamuutu jira. Haalamuutu jira. Aduu hamaatu jira. Addeessatu dhiiga uffata. Urjiin harca'uutu jira. Kiristoos kana hundaa dura cichoominaan dhaabate. Kaayyuuf jechas gidiraa obsee dhala namaa baraaruuf hunda danda'e biyyis cichoomina barbaaddii jedhan. Murtoo jumlaa arrabsoo garafamuu dararamuu haalamuu fuuldura cichoominaan dhaabachuun biyyi ni barbaaddii jedhan. Fannoon abdii qormaanni akka darbu abdii kenna. Kan jimaata arge dilbanni kan dhufu ittiin fakkaatu ture. Awwaalcharraa dhagaan kan hin kaane fakkaata ture. Dukkanni darbee ifti kan dhufuun fakkaatu ture. Garuu hunduu ni ta'e. Gooftaan seenaa jijjiire. Abdiin harkasaa jira. Jimaata booda dilbata, du'a booda jireenya, awwaalcha darbuun fayyina agarre. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos nagaan geessan jedhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuunis Pirezidaantii Shimallis Abdiisaan hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaatiin baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan geessan jedhanii jiru. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos kakuu haaraa ilmaan namootaaf kan ijaareedha jechuudhaanis ibsan. Ilmi namaa gaarummaaf ho'ummaa isaa dagachuudhaan goyoomsaa daabiloosiin toosifame abboommii waaqayyo isaaf dhaabee cabsuudhaan duuti bara baraa balbala dhaloota hundumaa akka dhaale macaafni qulqulluun dhugaanuuf ba'eera. Seerri uumaan ilmaan namootaaf dhaabee cabuu isaatiinis ayyaanni waaqaa ilmaan namootaa irraa godaane. Gocha badaa fuula waaqaatti raawwateenis Addaam jannata Edenii baafamee gatii cubbuu du'a safarachuudhaan jooraaf jawwaraa ta'ee jiraachuutti fufe. Faallaa kakuu ganamaa jireenya jannataa dhabee imala gara jahannamaafis kaadhimame. Abbaan shirichaa ergamaan of tuulummaa kufee daabiloos karoora isaan ni milkaa'e. Taatee gaddisiisaa kana hordofee ilmi namaa boqonnaa irra dadhabbii, gammachuu irra gadda, milkaa'ina irra kufaatii, jaalala irra jibbaaf jireenya hinaaffaan guute jiraachuutti fufe. Waaqni ulfinaan guutus nama fuula isaatii bade barbaacha sagalee raajii kakuu ilmaan namootaarraa gara jannataatti deebisuudhaaf gale raawwachuuf bifa namummaa uffatee dhalachuudhaan haga du'a fannootti jaalala qabus gochaadhaan dhugoomsee jira. Iccitii jaalala haga du'a fannootti Yesuusiin geesse duubas amalaa fi gochaa daabiloosiin kan guutame gantummaan Yihudaa kan jiru yeroo ta'u raawwachiiftonni shirichaas Fariisotaa fi barsiisota seeraa ture. Kunis lallabni barsiifniif dinqiin Yesuus hojjechaa jiru humnaaf jabinaan mul'achaa namoota birattis fudhatama olaanaa argachaa dhufuu isaatiin hinaaffaan guutamuu isaanirraa kan maddeedha. Dhiittaaf kaballaa itti tufaaf hadhooftuu baasaa daddarbachaaf itti gaa'isaa qabanii gara fannootti isa muddan. Yakkamaa fannoorraa buusuunis qooda isaa Yesuus fannoorratti ajjeefame. Awwaalli isaa dhagaadhaan cufame mallattoonis mallatteeffame eegdotaatiin eegsifamee ture. Inni garuu akkuma jedhe gaafa guyyaa sadaffaa dhagaa garagalchee awwaala duwwaatti hambisee seenaan du'aa ka'uu awwaalaan ol akka jiraatu taasisee jira. Jaalala dhugaa gochaan mul'isee du'ee du'aa ka'uu isaatiinis arfii du'aa burkuteessee
imala ilmaan namoota jaannamarraa gara jannataatti deebisuun ofitti araarse. Daabiloos gaafa jimaataa dhaadhatee moo'icha isaa labsus gaafa dilbataa qaana'ee salphinaa guuggachuudhaan lafa seenuu dhabe. Shira isaa waliinis saaxilameera. Yesus abdii deebi'ee baduu hin dandeenyeen kakuu haaraa dhaabee jireenya bara baraafis ilmaan namaa kaadhimamaa erga taasisee har'a waggoonni 2017 lakkaa'amanii jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa naannoo biyya keenyaa hundi baga guyyaa seena qabeessa yaadannoo du'aa ka'uu Yesus kan bara 2017 nagaan geessan baga waliin geenye jechuun barbaada. Duudhaa gaariin jaalala tokkummaa wal dhaga'uuf wal danda'uun har'a naannoof biyya keenyaaf akka daawwaatti kan barbaachisudha jechuudhaanis dhaaman. Cabiinsi sirnaa gama hawaasummaa dinagdeef siyaasaa maraamartoo wal waraansaa fi boodattafummaa aadeeffame keessaa dhaloonni dammaqee dhiifamaan ida'amee jaalalaan gara badhaadhina waaraatti akka ce'uu fi mootummaan barii jijjiiramaarraa eegalee kutannoon hojjechaa jira. Kanaafis boqonnaa wal waraansaa cufaa nagaa waaressuun badhaadhina eegalame sirnaan milkeessuuf waadaanis gochaan dhugoomaa jiraachuu ibsan. Shirri danuun imala badhaadhinaa danqee karaa dhaabuuf keessaa falaan kiyyeeffame deebi'ee ka'uu akka hin dandeenyetti humna tokkummaa sabdaneessaatiin bu'uurri isaa burkutaa'eera. Haa ta'u malee kuufamoonni qormaattota caaseffama gadi fagoo kan qabanii fi walxaxoo ta'uu isaaniirraa kan ka'e caaseffama dhokatoo qorachuun sirreessaa. Obsaan guutamnee dogoggoroota bifa tarsiima'aan maksaa biyya hundaan badhaate hundaaf hundarraa ijaaraa jirra. Kanaanis qormaattota injifachaa milkaa'inoota ajaa'ibsiisaa galmeessuu eegalleerras jedhan. Dhumarrattis wayita ayyaanni du'aa ka'uu kabajamu kan daare uffisu, kan beela'ee nyaachisuu, kan dhukkubsate gaafachuun jaalala tokkummaa nagaaf araara ol kaasuun ta'uu akka qabu hawwii gaarii qabuun isiniif dhaama. Ayyaana gaarii nuuf ta'u jechuudhaanis dhaaman. Bifuma wal fakkaatuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebees hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaatiin baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesus Kiristoos nagaan geessan jedhanii jiru. Qondaaltonni mootummaa federaalaa akkasumas kan naannolee fi haga sadarkaa gadiitti jiranis hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaan baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu nagaan geessan jedhanii jiru.